Oromoo dhaabaa Oromoo dhungadhe. Oromoon hin jaalladhani beektaa kamali. Ijoollee hiriyoota kee dhungatte? Oromoo asirra jirtu atillee waliin jirtaa ba. Qobaa koo garuu anaan nama fuulduratti akkas nan dhungatti. Hai. Ajaa'ib. Iddoo kana ta'a akkas iddoo akkas. Kaayiti dhiichise akka kiyyatti. Anta ka bikan kee lafa ol kee adabamee beektaa ayitiin gisee hunda adabama akka mangistitti ala na kaastee na taphachiisti kayyaatiillee. Ishi garuu iddoo kana ta'a argitees. Wanni dhugi as bira yoo waasi qabe shaayii danfitu. Nadide mokkoreera nadide. Xoosinyo. Waanin mokkor dama akkasayyuu mokkoreera. Masoobilaan dhugamu. Talba dhugi. Mokkoreera sas. Quxxiyo. Quxxi. Isas mokkoreera maal? Himbeetu aslan ni mokkoreeta ni humbeetus. Mokkoreera waan mokkori marziyyuu mokkoreera nadide. Hashara dhugi hashara danfisi. Mokkoreera sas. Bakka dhisi ana akkana sirra ijjata gideessan bakka sirraa ba'a. Akkana sirra ijjadha. Bubuqqisirra marsii ta'uusaati. Warra social media kanatu nagubee namaraachi anaa kana jecha. Tada anaanis kaleessa nagubanii naasa qayyaanii maraadhee narra Amaanuel Ooleen bakka fayyadetta jedhanni deebi'e. Amalee dogongoranii si baasan malee baay'een fayyine garuu shawwaddeeti baatee jira. Hayi miti akkamitti arragaaggatanii seete. Shaniif shan meeqeroo digdaman jedheen nan deebise achi na baase. Digdama jedheen nan argadhe. Otoon tasaasaatee nagashuuf turan na deebisuuf turanii ani nan argadhe. Gobaziinke. Ammati gobaziidha jecha shaniif shan digdama. Qashtii dha gurbichi. Raachuu. Wayne Raachuu. Wow. Styli dantara. Styli dantara. Mubiyaatiif maaliifi suuraa isaa keessee hin barbaaduwan. Dubartiin ilaa amma yoo argite hin jaallatti kanaaf jennaan kaasi achirraa. Raachuu kaasi. Kubbaayyaadhaan jiraa kunoo kubbaayyaadhaan hojjechiisee fideera. Yoo jarri amala qabaatanii baaseen agarsiisa kubbaayyaa. Yalla. Namni kubbaayyaa arguu barbaadu. Ay Raachuu. Rabbiidha antaa'ee jenna yoo raachee annamatti bagaadhu ta'e maal hin beekan. Raacheetti. Shaa raachoo. Raachuu dhaka mubee ati jaalalli nama hin qabu mubee bakka ati gaafa emmis namminaa hubateen jiru ammas nu batta nuti calluma jedha bakka anatu argataan akkamittuu nanaasaan keessaan bakka miseenjariidhaan naasofna garuu waa'ee jaalalaatti hin kaasne badaana jaallataan fiqiriittiin ganaa dhaga anatu qabsiisuu danda'a. Wanni gaarii natti qabdu amala kee irraa waan jaalladhu. Konfidensii keetii badaana jaallata. Sin jaalladha jeeraani. Sin jaalladha jira miti bakka arnaaqii keetii baay'ee nama jaallatta atu biyya jiraatte sin fuudha. Garuu biyya bakka ta'eef naan jedhe numti. Allahu akbar. Afaan isaatii kun baanaan. Kanaaf jennaan waan siires wanni sin kolfisiisu tokko hin jiru. Jaalala qabamuun yaani qaanyi wayiti fokkotaa miti. Raachuyyee jedha anis dawwalee. Raachuu koo bareedaa koo. Raachuyyee bareedaa ilillii fakkaata. Raachuu wajjin waliin maxxananu maakiin hin bareeddi wallahi buskutiidhaan talattiin gana ijoolleedha. Raachuu maal jettee Raachuu? Raachuu siin jedhanii jettee kai maakii wallahi laati ajajaa bareedaa sinii biddeetti siin. Raachuu
Oromo. Odu barbaadan isin. Maakiin gallaan gagagagagaga bakka gargaarsa jarri asli jarri mubaarak achi ta'an isin kadhatu. Gadda tokko asliin nama kuma nama daawwataa ture. Asli mana cufi gargaarsa goone na gizeen ni cufu atuma gadi buutanu nama kumaaf la nama ibba tokkoof shantama taatan. Wallahi gargaarsa irratti ay raachu mee raachuu naa fidaa dhaqaati raachuu alaabaa Oromoo fidattee urtuuti isiin isaanis alaabaa Oromoo jaallateedhaan raachuun dhuguma innoo biyya jira qabsoo keessan galuun du'a malee akkasitti irrarraa sakaabbichuun raachuyee akkas ture raachuu maal jettee mee jetteen kaleessammoo maakiidha raachuu raachuyee Quando balletti